Hidhaa fi ajjeechaan Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Xiqqaa fi guddaa, dhiiraa fi dubartii kanneen siyaasaa keessatti hirmaatanii fi namoota siyaasaa irraa bilisa ta'an hunda dabalatee dararaan hammaatee jira. Akkamtu daawwattoota Oromia11 kun Hara Galfiidha. Wal'aansoo waggoota hedduu fi qabsoo hadhaayaa ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaan, dhiiraa fi dubartiin, qeerroo fi qeerreen taasisaniin sirni wayyaanee kufee murni tokko maqaa Oromoo himachuun gama aangootti dhufuunis ni yaadatama. Sabni gammadee biyya keessaa fi biyya alaa irraa harka rukutuu fi eegalan. Kan biyyaa bahee biyyatti deebi'ee, kan hidhaa hiikamee hamma tokko biiftuun bilisummaa bahuu eegaltus sirni abbaa irree waggoota hedduu fi wayyaanee wajji ta'ee hawaasa daraa ture demokraasii fi haqatti akka hin amanneefatti mul'isa. Mootota duriitiif siidaa ijaaruu, aadaa, duudhaa fi Oromummaa balleessuudhaaf kutatee ka'e. Kanneen Oromummaa fi Oromiyaan isa cinqitu garuu isa afoo dhaabbachuu eegale. Kan siyaasaa keessa hin jirres gama siyaasaatti dhufe. Galaanni uummataa kan isa sodaachise mootummaan abbaa irree olaantummaa nama tokkoon kan hafuura baafatu hayyoota hidhuu, dararuu fi ajjeechaan itti fufe. Uummata Oromoo hargaa shanee jedhu qofaan hedduu hidhanii hedduu ajjeesan. Lixa Oromiyaa fi Kibbaan komaandii poostii jala galchuun dararaan miseensotaa fi deeggartoota KFO hedduu dhabamsiisan. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi miseensota isaanii hedduu hidhanii kan ajjeesanii lakkoofsan qabu. Lakkoofsi uummata kanaa osoo baay'ee ta'uu baatee osoo miliyoona 40 ol ta'uu baatee sila ni dhabamsiisu ture. Haa ta'u malee dubbiin akka pirezidaantii Shimallis jedhee san. Isin marga namni keenya ciisu inuma dhalchaa rakkoodha. Kan akkam gootu waggaatti 1.3 million. Uummanni keenya dabalaa bula. Keessattuu ajjeechaa weellisaa fi qabsaa'aa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa booda haalli hammaataa dhufe. Namoonni mootummaa kana deeggaranii gama aangootti akka dhufaniif shoora guddaa taphataniif hedduun isaanii kan akka Jawaar fa'aa jechuudha. Hireen isaanii dararaa fi hidhaa taate. Namoota Jawaar biratti gaaf tokkos argaman hunda ni hidhan. Keessattuu kan isa wajjin suuraa ka'an hundi adda durummaadhaan qabamu. Jawaar wajji suuraa ka'ee kan hanga ammaatti hidhamin yoo jiraate Abiyyii fi Qamalee tana qofa. Qamaleen tunis erga gaaf Jawaar hidhameetiif kaafamtee iddoon isiin jirtu hin beekamu jechuudha. Jawaar wajji suuraa ka'uun kan nama hiisisu yoo taate isa irratti olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba jechuun Abiyyi hidhamee jechuudha. Mana murtii haqni hin jirretti haqa argachuudhaaf deddeebi'aa kan turan Jawaarii fi namoonni galmee isaa jala jiran torbee dabre beellama qabaachuun isaanii ni yaadatama. Isuma kana irratti namoonni muraasni halluu keelloo uffachuun argamanii turan. Halluun keelloon yuunifoormii hidhamtootaa agarsiisu. Yeroo ammaa kana miidiyaa irratti haala hedduun mul'achuun hawaasni hidhamtoota isaaniif jecha daraa hedduu argaa jiran bira dhaabbachuu mul'isaa jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee namoota halluu keelloo uffatan hedduu hidhuu eegalanii jiru. Haala kanaan deemnaan wanti halluu keelloo qabu hundi yakka ta'uudhaaf deema jechuudha. Keessattuu shakkiin kiyya guddaan alaabaa isaanii kan halluu keelloo kana akka irraa hin kaafnedha. Yoo irraa kaasanis gara birootti waan jijjiiramuuf falli isaan qaban hidhamtoota kana gadi dhiisuu qofa jechuudha. Kanaafuu isa kana irratti qondaala mootummaa tokko of biratti affeerree jira jechuudha. Ob.Taayyee, welcome to the show. Maal jechuudha? Baga gara sagantaa keenyaatti nagaan dhuftan jechuudha. Maal jechuudha kun? Anaa dhufu. Jechuun maal jechuudha? Ob.Taayyee kan hunda isiniif hin galle moo akkam? Jechuun akkaataan jechoota itti jettee fi akkasuma afaan Ingiliffaa faranjii fayyadamuu keetiin xiqqoo wal harkaa dhaheetiin ture. Haa ta'u malee garuu naanna'ee tokkuma isinis baga nagaan dhuftan. Tole haa ta'u kanumaan gama gaafii deebii keenyatti dabarre jechuudha. Gaafiin jalqabaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti ajjeechaan Oromiyaa keessatti Oromiyaa qofa osoo hin taane akkuma biyyattii san guutuu keessatti jechuudha akka ajaa'ibaatti deemaa jira. Isa kanarratti fakkeenyaaf namoonni siyaasaa keessa jiran
siyaasaa keessa hin jirre namoonni nagaan hundi qabamanii hidhamanii jechuudha. Isa kanarratti akkamiin ilaaltudha hojjechaa kana? Hidhaaf ajjechaan biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana hidhaaf ajjechaan hin jira moo hin jiru wanni jedhu ilaalamuu qaba tura. Kun ammoo dhugumatti amma haala qabatamaa amma lafa jiru yoo kalaallu ta'e olaantummaa seeraa kabachiisuun ala hidhaa fi ajjechaadha jedhamee kan himamu hin mul'atu. Isuma kana wal qabate jechuudha. Fakkeenyaaf ka ajjecha ragaa guddaa miidiyaa addunyaa hedduunis gabaasanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf isuma gama hidhaatti kan deemnu hoo taate hooggantoonni abaawoodha. Adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Hedduun isaanii manadhaa jiru. Miseensonni isaanii akkasuma kan biraa mootuu KFOs dabalatee namoota gara haaraa gama siyaasaa kanatti dhufan haa ta'u isaanan keessa duran haa ta'u hedduun isaanii jiru. Fakkeenyaaf Jawaar wajjin namoota hidhaman yoo ilaalle namoonni tokko yakka dalaganii osoo hin taane deeggara dhaabaa osoo hin taane akkanumaan tasuma suuraa isa hojii kaanii fa'aa kan hidhamantu jiru jechuudha. Namoonni isa wajjin suuraa kan keessa hanga ammaatti kan hidhamee yoo jiraatu muummicha ministeeraa qofa. Kun maaf ta'e inni yoom seera jala oole muummicha ministeeraa yoom hidhame? Isin hin gubu? Nan obsa. Bishaatti dhugame. Bishaan kun haan eessaati? Bishaan asuma gafarsaarraa kan dhufe. Tole yaa'u naan zoroo yaa'u bishaanuma. Tole gama gaaffii keetii deebi'uudhaaf jechuudha. Maal tureyyuu gaaffii? Namoota hanga ammaa Jawaar wajjin suuraa kaanii hidhaman keessa hin hidhamin keessa jechuudha. Muummichi ministeeraa qofa ta'e. Muummichi ministeeraa yoom hidhama? Muummichi ministeeraa yoom hidhama gaaffii jedhuufi muummichi ministeeraa Jawaar waliin suuraa ka'ee akkamitti ka'ee wanni jedhamu ilaalamuu qaba tura. Isumatti aansuudhaan immoo yoo suuraa ka'ee kan jiru ta'ee hawaasni suuraa kanarratti fedhiin hawaasaa maal fakkaata kan jedhu ilaalamuu qaba. Yaa'u garuu naanna'ee kan suuraadhaaf fedhii qabu eenyu akka ta'e hawaasaafis ifa jedheetii yaada. Akkasuma suuraan kun gaafa kaafamu namichi han suuraa kana kaasee jechuudha. Bifa kamiin kaasee dudduubee namichaa maalii akkamitti kaasee kun hundi gaaffii ta'ee as dhiyaata. Isuma kanaa wal qabatee jechuudha. Fakkeenyaaf akka suuraa kana ilaalla jechuudha. Suuraan kun akka asirraa mul'atutti muummichi ministeeraas Jawaar wajjin ka'uudhaaf fedhii akka qabu agarsiisa jechuudha. Suuraa kanatti tura jechuudha. Gammadee jira. Kolfaa wal hammataniitiin suuraa kana kan ka'an jechuudha. Muummichi ministeeraa kolfaatiin ka'ee gammadaatiin ka'ee jedhu kun innis ammoo kan ilaalamee qulqullaa'u ta'a. Ijuma namoonni muummichi ministeeraa gammachuudhaaf kolfaan ka'ee jedhu kana hawaasni bal'aan akkasitti hubate moo hin hubanne wanni jedhamu ilaalamuu qaba jechuudha. Haa ta'u malee garuu yaa'u naanna'ee namichi suuraa kana kaase kaameraan suuraa kana kaase haala kam keessatti dudduubbeen kaamerichaatiif namicha maalii han jedhus waan qoratamuu qabu jechuudha. Haa ta'u malee yaa'u naanna'ee kan waan kana qulqulleessu olaantummaa seeraa ta'a jechuudha. Isuma kana wal qabate jechuudha. Fakkeenyaaf qabaleen Jawaar wajji gaafa isin duraa turtes yeroo ammaa kana achi buuteen ishee dhabamee jira. Eessa jirti? Kun dhugaadha. Qabaleen tuni olaantummaa seeraa jala jirti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Maal balleessite badiin isii maalidha? Gaariidha. Qabaleen kun yakkoonni isiin ittiin shakkamte baay'eedha. Tokkoffaa haalli qabaleen kun dur keessa turtee fi amma keessa jirtu kan wal didu ta'a. Kan biraa qabaleen tun odeeffannoo garaagaraa marroo fi Jawaar jidduu deddeebisti.
kan biraa immoo kan yeroo haaluma yeruma dhihoo kana erguma qamaleen kun qabamtee olaantummaa seeraa jala oolte as qorannoodhaan mirkanaa'es jira. Inni immoo qamaleen tun bifaanis ta'ee akkasuma tartiibni lafeesii juntaadhaan kan wal fakkaatu jechuudha. So fakkeenyaaf qamaleen tun juntaadhaan wal fakkaatti jettanii jechuudha. Maaltu si wal fakkeesse? Nama qamaleen bineensa bosonaati. Gara manaatti madaqfamtee dhuftee juntaan immoo akkuma maqaa isin kennitaniif garuu isaan nama akkamitti isaanii wal fakkaatu? Maal isaaniitu wal fakkaatu? Duraan dursee juntaadhaaf maqaa kennitanii han jedhu saniif juntaadhaaf maqaa kennuu miti. Juntaadhaaf maqaa kennee uummata hawaasa bal'aadha. Itti aansuudhaan qamaleen tun maalin isaanii wal fakkaatti isa jedhuuf tokkoffaa wanti guddaan laallamee ammatti olaantummaa seeraatiin mirkanaa'ee jiru qamaleen tun dura eessa turte amma eessa jirti gaaffiin jedhu laallamuu qaba jechuudha. Kanaaf qamaleen tun akkuma beekamu juntoota dura bara juntoonni bosona turan san isiinis bosona turte. Amma immoo qamaleen kun kan jirtu Finfinneedha. Kanaaf kun jaraan isaa wal fakkeessaa jechuudha. Tole haa ta'u isatti aansuudhaan immoo amma xiqqoo isa keessaa baneetiin gama waa'ee dhuunfaa keessatti seenna jechuudha. Yeroo tokko qarshii miliyoona 2 akkasiin jalaa baddee turte. Argamtee eessatti baddee maallaqni sun? Kunis dhugaadha. Qarshiin kun badeetiin jira. Qarshiin kun kan itti badde magaalaa Bishooftuu ture. Hagammaatti qarshiin kun ammoo osoo hin argamin jira jechuudha. Maallaqa kana jalqaba gaafa reeffatanii deemtanii eessa geessuudhaaf maaliidhaaf? Innis dhugaadha. Maallaqni kun kan inni karoorfamee fi miseensota paartii badhaadhinaatii fi akkasuma koreewwan paartii badhaadhinaatiif kan qophaa'ee ture. Isuma kanaan jechuudha fakkeenyaaf maallaqni hanga ammaatti odeeffannoon takkas hin argamne odeeffannoon kun yoo argame hoo tarkaanfii fudhachuudhaaf deemte maalidha? Inni gaariidha. Maallaqni kun erga badee qarshiin kun amma bubbuleetiin jira. Haa ta'u malee hagammaatti odeeffannoos ta'ee namni waa'ee qarshii kanaa bakka ga'ee fi eessa bu'ee beeku tokkollee hin jiru. Haa ta'u malee nuti akka dhaaba keenyaatti akka paartii keenyaatti nama qarshii kana argee fi badhaasa qabna jechuudha. Badhaasni akkam badhaasa maalidha? Akkuma beekamu qarshiin kun qarshii guddaadha. Qarshiin kun qarshii miliyoona 2. Kanaaf nama qarshii kana iddoo qarshiin kun itti maayyii aanee nuuf odeeffannoo galaateef qarshii miliyoona 10 badhaasuudhaaf qophiidha jechuudha. Maallaqni isin jalaa bade miliyoona 2 nama argee miliyoona 10 kennitu jechuudha. So kan isin jalaa bade maallaqni miliyoona 2. Nama argee himootu badhaasa kennuudhaaf deemtan miliyoona 10. Akkam wal gitaa? Dhugaadha. Laalammaabdii. Fakkeenyaaf nama tokkoo fi qarshii birrii 1,000 kennite haa jennu. Akkasuma immoo nama biraa tokkoofis birrii takka yookiin qarshii tokko kennite haa jennu. Yaa'u jara kana lamaaniifuu kan hanati 1,000 kenniteefis akkasuma hanati qarshii tokko kenniteefis yaa'u zooroo qarshii kenniteef jechuudha jara kanaaf. Kun kana hambira ammoo han birriin baay'ina birrii fi guddina birrii osoo hin ta'in han asirratti ilaallamu kan hawaasis ilaalcha keessa galchuu olaantummaa seeraati. Kanaaf bakka kanatti wanti guddaan ilaallamu olaantummaa seeraati jechuudha. Tolee Ob.Taayyee haa ta'u jechuudha gaafii ittaanutti dabarraa. Gaafii ittaanutti dabarraa jechuudha. Isa kana iyyuu hin finne miti Ob.Taayyee? Inni immoo obseeroo tokko. Bishaan kun hanni isaa itti ta'ii? Gafarsaadhaa dhufe bishaan as Finfinneedhuma ollaadha.
Tole gaafii keetti fufi. So gaafiin itti aanu jechuudha fakkeenyaaf adde Adaanech Abeebeedha. Haadha langaa duraanii kan turte akkasumas yeroo ammaa kana kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate jechuudha. Akkaawuntii ishee keessatti miliyoona 40 ka abbaan isaan beekamne argamee jira jechuudha. Miidiyaan hedduun gabaasee ture. Namoonni hedduun raasaa turan jechuudha. Maallaqni kun keessa wayi ta'a? Innis dhugaadha. Maallaqni adde Adaanech Abeebee kunis akkaawuntii keessatti argamuun dhugaadha. Haa ta'u malee garuu maallaqni kuni maallaqa kiyyaan tokko miti. Laalameetiin jira akkasuma gama seeraatiinis gama hundaanuu qulqullaa'eetiin jira. Asirratti ragaa baay'eetu argame. Tokkoffaa qarshiin kiyya kan badee qarshii isa abbaa 10 qabaa, abbaa 100 qabaa, abbaa 50 abbaa takkaa qabaa. Walumaa galatti yaa'u zooroo bifa garaagaraa ture jechuu qarshiin koo. Adde Adaanech Abeebee garuu isa abbaa 100 qofa. Kanaaf yaa'u laalamee mirkanaa'eetiin jira. Haa ta'u malee garuu yaa'u zooroo qarshiin tokkuma isas akka sanitti hubachuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf maallaqni adde Adaanech kun kan 100 jettanii keessan immoo qabaa 50 qabaa abbaa 20 30 tokkos qabaa garuu maallaqni kan jiru akkaawuntii irra waan ta'eef akkamitti adda baasuu hin danda'amu? Maal jechuudha? Jechuun maallaqni adde Adaanech Abeebee jechuudha kan argame mana isaaniitti miti. Kan argame baankii keessatti jechuudha akkaawuntii isaanii irratti argame akkamitti beektan? Isa kanaaf ammoo kuni waan qoratameetiin mirkanaa'edha. Akkuma duratti siif ibsuu yaale maallaqni qarshiin koo jechuudha qarshii abbaa hedduu ture. Qarshii abbaa 100, abbaa 50, abbaa 10, abbaa 1 hunda hammataadha jechuudha. Adde Adaanech Abeebee garuu qarshii isa abbaa 100 qofa ture. Akkuma san gaafa fuudhamee akkaawuntii irratti fe'amus abbaan 100 qofti fe'amuun karaa qorannoo seeraatiin mirkanaa'ee jira jechuudha. Tole Ob.Taayyee jechuudha gaafiin kennis gara xumuraatti deemaa jiru jechuudha. Gaafii sirmaa kanas hin gaafadheetiin marii kenna kan xumuru ta'a. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana sochii deemaa jirutu jira. Sochiin uffata halluu keelloo uffataniitiin hidhamtoota Oromoodha bira dhaabbachuudhaaf sochii eegaleetu jira. Isa kan akkamitti ilaaltu ta'e? Maal jechuudha? Jechuun yeroo ammaa kana sochii halluu keelloo yellow movement jechuudhaan fakkeenyaaf manni Oromoo uffata halluu keelloo uffachuudhaan hidhamtoota isaanii bira dhaabbataa jira. Deeggarsa isaanii qaban agarsiisaa jiru. Isa kan akkamitti ilaaltu? Gama gaafii keetti deebi'uudhaaf maal ture gaafiin? Waa'ee uffata keelloo kana sochii keelloo kan amma eegalame kana jechuudha. Waa'een uffata keelloo kan amma alatti naanna'aa jiru kun hidhamtoota siyaasaattiinis ta'ee akkasuma hawaasa keenyaanis waliin qabatu. Inni halaallatu qaama biraati. Garuu uffata keelloos ta'ee diimaas ta'ee yaa'u naanna'ee hojii garsiisaati kun. Haa ta'u malee garuu silaa osoo erga waa'ee halluu kaasuun hin oolle halluu magariisa ashaaraa magariisa muummichi keenya lafa nuuf kaa'an jechuudha. Isarratti osoo dalagamee gaariidha jedhee yaada. Tole Ob.Taayyee yaamicha keenya guyyaa har'aa kana asitti kabajatanii istuudiyoo keenyatti argamuu keessaniif hedduu ulfaadha isin jenna maqaa daawwattoota Oromia11 akkasumas maqaa daawwattoota sagantaa Hara Galfii jechuudha. Dhumarratti mootuu keessummoota keenyaaf yeroo hundumaa badhaasa qabna isiniifis akkasuma badhaasa tokko isinii qopheessinee jirra jechuudha. Ni jaallattu jenneetiin abdannaa.
Intoles ni bu'aa. Naafu. Kan dabares yeroo biraas akkamatti nu bira kootaa dabalees ni bilaadna. Ulfaadhaa galatomaa. Sinammoo ulfaadhaa Keessas ni guru. Gaaffiif deebii aanatti aanu yoom. Egaan daawwattoota Oromia11 daawwachaa kan turtan sagantaa keenya Hara Galfii ture. Gaaffiif deebii guyyaa har'aatiin immoo Ob.Taayyee Danda'aa wajjin kan taasifne jechuudha. Akka itti boortan abdiidha qabna. Sagantaa keenya biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.